Nageenyi hangafuu kan jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kana qabannee dhiyaanne isinitti himnaan Muhammad Fantaalleetiim. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa injifannoo gonfachuu beeksiseem godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Ajjamoo Kuraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola guyyaa kaleessa waraana PP wajjin gaggeesse loltoota sinnichaa 30 ajjeesuu 25 madeessuu dubbii himaa waraanni bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitu himeem. Tarkaam fi waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kana hordofuun waraanni bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Odeessa birootiin jimaataa dabree waraanni bilisummaa Oromoo aanaa tokkee kuttaa'e ganda Adarsaa Biilaa bakka Biilaa guddaa jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 15 ajjeesee 13 madeessuu himaniiti jiru. Oduma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo injifannoo gonfachuun ibsameem. Dubbii himaan waraanni bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Boobaa bakka addaa Illiddoo jedhamutti woboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan torba hojiin ala yoo taasifamu humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamu Odaa Tarbiitu himeem. Guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Boobaa fi Bulbul jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesuu 9 caalaa madeessuus ibsaniiti jiru. Kudara Hargeita analemee Sofii Gumbii Bordoddeetti balaa hongee mudatee fi qaala'insi jireenya hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii akka himanitti hongee mudatee fi qaala'insa jireenyatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilamee jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenya isaanii horsiisa beelladoota fi qonna irratti kan hundaa'e yoo ta'u naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beelladoonni isaaniitis soorata dhabanii beelan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu jiraattonni. Haala kana keessatti ammoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisan martuu garmalee qaala'uun hawaasa hongeen hubame daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilxiginnaatiin labsame balaaleffatan. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Londanitti bahaniin hawaasni addunyaa gochaa suukanneessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qaba jedhan. Mootummaan bilxiginnaa gochaa gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu qabu jedhan. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessa fi alaa cimsee aggaamii irratti dhufe kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan yaamichaan dhiyeessanii jiru. Ijoo kan xumuraatiin mootummaan Zimbabwee pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksise. Ministeerri Haajaa Zimbabwee Frederick Shava raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbabwee keessatti baqattummaan jiraachaa jiran yoo Itoophiyaan karaa sirriin gaafatte Zimbabween dabarsitee kennuuf qophooftuu ta'uu himanii jiru. Ejjennoon Zimbabwee kan miilanaa kun ibsa ministeerri beeksisaa fi maxxansa Zimbabwee bara 2009 baaserraa adda ta'uu kan gabaase VON pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka duguuggaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaaddu jalaa akka ooluuf biyyi keenya da'oo hin taatufi jedhama. Ministeerri beeksisaa fi maxxansaa Zimbabwee akka lakkoofsa Awurooppaattiin bara 2009 Mangistuu Hayilemaariyaam baqataadha biyyi keenyas akka seera idila addunyaa kamittuu da'oo ni taatifi jedhetu. Nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Anna Himaa Umari. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu cimsee itti fufuu beeksise. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jaanitti tarkaanfii loltummaa zooniiwwan giddugalaa fi kibbaatti fudhatameen humnootiin mootummaan hedduun ajjeefamaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalirraa dhageenya. Woboon zoonii giddugaleessaatti injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Ajjamoo Kuraa keessatti Woboon lola guyyaa kaleessa waraana PP wajjin gaggeesse loltoota sirnicharraa 30 yoo ajjeesuu 25 madeessuu dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitu himeem.
tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kan hordofuun waraanni bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee magaalaa Baatuutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo ibsanii jiru. Humni waraana bilisummaa Oromoo magaalattiitti tarkaanfii fudhateen qawwee 30 akka booji'es himanii jiru. Odeessi birootiin jimaata dabrim woboon aanaa Tokkee Kottaayim gandaa Adharsaa Biilaa bakka Biilaa Guddaa jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 15 ajjeesee 13 madeessuu himanii jiru. Oduu walqabateen woboon zoonii kibbaa Cibiraa Soddon Booroo injifannoo gonfachuun ibsamee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Boobaa jedhamu bakka addaa Iliddoo jedhamutti woboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan humnoonni mootummaa itti fayyadaman 7 hojiin ala yoo taasifaman humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamuu Odaa Tarbiitu hime. Guyyuma kanaan woboon zoonii kibbaa Cibiraan Soddon Booroo godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandoota Booba fi Bulbul jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesum 9 caalaa madeessuus ibsanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee mi'eessoo fi gumbii bordoddeetti balaa hongee mudatee fi qaala'insi jireenyaa hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Hawaasni rakkoon mudatee babal'atee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi akka godhamuuf gaafatanii dabalata qabna. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti hongee mudatee fi qaala'insa jireenyaatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilameeti jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenyi isaanii horsiisa beeladootaa fi qonnaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beeladoonni isaaniitis soorata dhabanii beelaan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu. Jiraattonni hongee kanaan beeladoonni danuun gaaga'ama lubbuuf saaxilamanii jiru. Sababa bonni hammaachuutiin guyyaa horii yoo bobbaasan horiin nu harkatti dhuma ja'anii waan sodaataniif hawaasni naannichaa nyaata horii barbaacha halkan loon isaanii qabatanii bobba'aa akka jiran dubbatu. Jiraattonni wayitii isaan horii isaanii fudhatanii bobba'anitti daa'imman duubaa beelanii rakkachaa akka jiran ibsaniiti jiru. Bobbaasanii beeladaa sana hoggaa bobbaasan halkan kana eegaa bulan jechuu halkan keessa maaliif jennaan haalli qilleensaa hedduu tempereecharii digriin isaa haalaan dabale jechuu asitti akkasitti achi fageessaniiti halkan kana achirraa wantoota jechuun meera goggogaa kana funaansisanii achirraa dhufan jechuu duwidatti gartee waa qaqqabatanii gartee haadholiin teenya gartee qaatiraa itti bultee ilmaan xixiqqaan kaachii horii jala buluu jira. Haala kana keessatti immoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisanii martuu garmalee qaala'uun hawaasa hongeen hubamee jiru daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa fi akka hin jirre jiraattonni eeranii haalli jiru kanarra hammaatee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi taasifamuu fi akka qabu dhaamaniiti jiru. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilxiginnaatiin labsame balaaleffatani. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Londanitti bahanii jiru. Dabalata isaa akka armaan gaditti qindeessinee jirra. Mootummaan bilxiginnaa opereeshinii farra riphee lolaa jee Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana erga labsee baatii tokko dabreeti jira. Waraanni ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf qabata ja'uun Oromiyaa irratti labsame waboo balleessuu hin dandeenye. Inumaa humnootiin mootummaa waboo dadhaban dallansuun namoota nagaa ajjeesuu, manneen jiraattotaa gubuu, namoota nagaa hidhaatti guuruu fi qabeenya ummataa saamuutti jiruu ja'ame ummataan irra deddeebiin himatamaa jira. Waraana Oromiyaa irratti labsame namoota nagaa fixaa fi dararaa jiru kana mormuun Oromoonni biyya Biritaaniyaa jiraatan magaalaa Londanitti hiriira mormii kan bahani. Namoonni hiriira mormii bahan kunneen hawaasni addunyaa gochaa suukkanneessaa mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qabaa jaani.
Gochaa garajabummaatu uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jedhani hirmaattonni hiriira kana. Uummati keenya biyya keessatti ajjeefamaa du'aa jira, beela jira, mootummaan isaanii dagateera. Akka uummataatti ilaalaa jiru sabi keenya sagalee dhabeera. Uummata sagalee dhabee kanaaf immoo sagalee tokkotti baay'ee gammada. Hiriira kanaan mootummaa Biritaaniyaatti waan mootummaan bilxiginnaa Oromoo gochaa jiru himnee jirraa jedhani. Waldeen irraa baay'ee gaariidha. Kunoo mootummaa biyya UK fuulduratti waan mootummaan biyya Itoophiyaa sun impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru uummata Oromoo irratti gochaa jiru himaa jirra, dabarsaa jirra kana fakkaata. Mootummaan bilxiginnaa gochaa gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu akka qaban ibsaniiti jiru. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessaa fi alaan cimsee aggaammii akka sabaatti irratti aggaamame kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan yaamicha dhiheessaniiti jiru. Mootummaan Zimbabwee pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Zimbabwee Frederick Shaavaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbabweetti baqattummaan jiraachaa jiran yeroo Itoophiyaan karaa sirrii gaafatteef Zimbabween dabarsitee kennuuf qophooftuudha jedhani. Ministeerri beeksisaa Zimbabwee akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaa bara 2009 Mangistuu Hayilamaariyaam baqataadha. Biyyi keenya akka seera idil addunyaa kamittuu dahoo ni taatiif jedhee ture. Ejjannoon Zimbabwee kun miilana kan ibsa ministeerri beeksisaa Zimbabwee bara 2009 baase irraa adda ta'uu kan gabaase VOA'n. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka duguuggaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaaddu jalaa akka oolaniif biyyi keenya dahoo hin taatuufi jedhani. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1991 keessa biyya irraa kan baqatan yoo ta'u turtii waggaa 17 booda bara 2008 bakki isaan hin jirretti galmeen himannoo yakka duguuggaa sanyii itti baname murtiin du'aa itti murtaa'ee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qindeeffanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Annayimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan hordofaa.